isa hojjetaa jirtu bakka jirutti dhaabe. Amma gara ciditti naaf. Naaf danyaa dha guyyaa lamaffaa sitti mugiyya. Dhaabii maqaa kee dha'u maqaa koo dha'ini waa'ee kee dubbadhu waa'ee koo dubbatini seera bira deemtu immoo seerri hundumaaf walqixa waan ta'eef seera bira deemuu ni dandeessa. Amma immoo maqaa balleessaaf deemtu miidiyaa guddaa dhiistee iddoo barbaadde deemi abbaa feetetti himadhu badii koo balleessee yaa seerri jira. Jaarsi jira jaarsatti himachuu dandeessa. Mantap. Akam. Naguma. Aziz. Naguma. Akam. Jole no. Kasih. Mantap jo. Bapak ini kerja apa? Hah? Esa ufte mangafi kawa? Esa ufte ngafi kawa ye? Esa nama? Nado kayo deko dani. Apa? Malaysia. Nah saat kan ada jualan gak mana barumsa kau, gak jualan mana barumsa kau yang betul. Saat itu nado jualan. Apa sih? Nanti nama deh. Ufat besar pun dan desa gajah sana. Malakkan negara. Akam saya di sana. Hah? Mana ragu tu saya kan kuat. Kena jangan berbaca tu. Dalam ni. Malu mana ni? Mal. Kalau iste, anak tu video je tu malu. Hah? Ni kita malu. Ini situ ni awak, situ dulu. Masih ada karyawan mati kabin dupat dia. Wah, yuko mal karyawan mati kabin dupat dia. Mana kau? Wan mati kau tu dupat dah, kamai tu. Mana tu yang kau imani? Mana kesenjata? Video malu entah orang tu nak jadi kena kena dua situ ni. Video nak tu jadi. Video malu tu jata. Berapa masa tu? Sebelum temu. Hah? Sebelum temu. Dulu boleh. Semua. Situ ni. Di dewe situ ni. Kau isu jadi lah. Isu jadi. Isu jadi lah. Aci bayu jet malam batal. Mak tiba. Mak Okey. Dah sudah kau ada nak get dem pun kau. Nak kau dengan dem tu. Saya kira ada. Batu. Imman awas sudah kau sana. Mereka Dero. Man ni mana nak jadi simu kan kemu man himu kau himu kau. Malik sih rata sih mata. Karena goda mat. Malu wanda di jaga. Wanda di butuh. Selini masih gari dah. Ada malu tu. Jadi orang berbadi gede. Orang berbadi gede dan desa garu. Sudah dia ni dah. Maafin awak mana dan ilmu mana jadi. Mana asyik mana tigorter saya. Mana tigorter mana? Bermata mana? Tigorter tagawan tu masai. Orang pun masih tanah nu mesti kasih berbadi, pas kasih berbadi. Kanju tu pun isi tanah itu berbadi jerate. Kasih berbadi terus tu. Sibis tay, anabis tay. Mana? Abe. Mana sejauh tu? Meo filala ni so filala jira. Oka. Sambu benda dia kata. Lalu sa video kana nama project tu. Itu dia tidak ke project tu dia tu kana atar kaste dia adi kana kaste abi abu nasi dia sendiri. Gari nanti pakai gari.
waan dhaabu miti waan jiru hundumaan kan dubbadheen nama ani wajjin ati gootu kun nama isin kaan iyyuu barnoota ta'a. Waan ati gootu kun jechuudha. Mana barumsaati viidiyoon kee? Mana barumsaati. Nama isa kaan iyyuu barnoota ta'a jechuudha. Amma meeqaatti eebbisiiftaa? Amma meeqaatti mana barumsaa kee? Isa gaafuma irra geenye argina. Mana barumsaa. Barnoota ta'a. Baay'ee barnoota namaa kennita. Maal filatan? Dimeesha. Kan hojjetini hin hojjetinidha. Shoorti bakka hin hojjetini hin hojjetini. Ani immoo waan hanga kara citutti waan Maaltu citaa? wanti ba'ee Maal barbaadde jireenya kun barbaanne moo arguu barbaanne moo hin deemnii dhufinii ijoollee isin ilaalinii ani. deemte tokkicha maa dhufte cirraashuma Isatu sitti dhaga'ame? sun barbaachisu. Isa sitti dhaga'ame? Maasa kanaaf bareedatti tufattee kaattaa? Osoo hin beekin banuu ture jalqabuma isaa Mana hin deebisee cufessee malee yoo inni sirriitti hin ta'in ta'uu seentu Ana ta'uu otoo beekte. Maali amma kana lafee maal asii as? maalatti miste maalatti miste Maal akkam na jettu? Maalatti hambistee maal? Gochati guututu irra miidhaa qaba. maaliin godhe Miidhaa maal natti yakkoona yakkitee kana godhee akkana godhaa. Miidiyaa irratti ol baatee sana ta'ee akkanatti deema karaa kanaan ba'a karaa sanaan dhagaa. yakkoo miti bakki waan jiru kana waan namni hundi beekudha oduu miti oduu maali kun waanuma jiru waan namni hundi beekudha Nama kamtu beeka? Isa kamtu si beeka? kanaafuma waan nani maal jedhu tun jiru Miidiyaa ati ofii kan keetii kun miidiyaa biyya keessa jirutti maal manne deemte? isa maala booda ko isa booda ko Nan dhaqa seera beeka. Achiin deema asaan deema. Ofumaafuu yeroo kana bakka waa'ee koo malee waa'ee waan biraa hojjechuu hin dandeessu ati waa gochuus hin dandeessu waa haasa'uus yaadus yeroo nama ani keessa yakkoo jiru koo kun ana waan biraa maqabatees hojjechiisuu hin dandeenye. Yeroo nama ani keessa jiru kun waan biraa waan irraa hojjedhu kan na hojjechiisuu hin danda'u. Sammuun kan koo achi naaf dhaqee na hojjechuu hin danda'u jechuudha kanarra darbe. Kanumaaf bakka. sammuun kee waan dabaa malee waan sirriin hojjetu. Daba miti sirriidhuma. Waan sirrii waan namaa maqabateessa waa godhan. Amma Sammuu sammuu namoo lukaa kan keessa. waan fedhe haa ta'u garuu adamni barii waaqatiin dhuftee maana jee. Barii waaqa? Maana jee. Yoomi barii namaa? Tokkoffaa immoo yeroo itti daa'imti mana hin Kan waaqaa yoomi kan namaa yoomi kan dhufee afaan inni bariinis guyyaa kan inni qabaa kan namaa kan waaqaa kan jedhamu. Amma maal barbaadu? Hin hojjetin viidiyoo sinarratti hin hojjetis hin jedhesi. Kan inni waan biraa barbaade maal barbaade maal sirraa barbaade maal laa godhe siin jedhe. Isa hojjetaa jirtu bakka jirutti dhaabe. Amma gara cititti naaf. Hin dhaabe. Hin dhaabdame haadha guyyaa lamaffaa sitti mugiyya. Dhaabii maqaa kee dha'u maqaa koo dha'ini. Waa'ee kee dubbadhu waa'ee koo dubbatini seera bira deemtu immoo seerri hundumaaf walqixa waan ta'eef seera bira deemuu ni dandeessa. Amma immoo maqaa balleessaaf deemtu miidiyaa guddaa dhiistee iddoo barbaadde deemi abbaa feetetti himadhu badii koo balleessee yaa seerri jira. Jaarsi jira. Jaarsatti himachuu dandeessa. Kana duras jaarsa amma immoo seera maaltu kan biraa hoo? Akka namaatti jaarsi taa'ee yoomitti deebisee nu waraarse miti ati immoo isa sana hin barbaanne deemtee gara caalu deemtee sana jire. Amma immoo ani jireenyichi nani keessa jiru kun zimmi jechuutu bakka waan gara murtaa'etti murtaa'u akkasitti jiraachuu hin danda'amu sun waan fedhe. Immoo gizee feete baatee gizee feete ittee bakka itti dhufee ijoollee koo laalaa maalodhaa ni hojjetu hin akkasii. Ijoollee koo laalaa barbaadan urufuma achumatti ilaala jechuudha. Malee ana dhuftee waan sammuu na dhukkubsitu Mosa kana godis sana godin naan jettu naan jettu sammuu na dhukkubee barbaada keemitis kan hin dhufe ijoollee laaluun garuu sammuu waan si dhukkubu waan waa'ee kee sammuu si dhukkubee ogummaaf sammuu dhukkubsita malee wanta sammuun akkasi dhukkubu akka ati waa ta'a akka ati waa godha ummiitu godhee
situ deemee sammuu boqochiifadhaan sammuu boqochiisee deebi'ee sii baay'ee amma immoo viidiyoon kana ta'ee achiin bahee yaabbatee irraa bu'ee saamaatu sun. Sammuu kee boqochiifatta yeroo sammuu kee boqochiifattetti deebitee dhuftaa jechuudha maaliif? Boozimee. Akka. Jalqabuma isaa gaafuma surree walqixaa hidhannootu dubbiin malee. Sammuu gara warra kaaniin jedhi kaana qofa miti bara surree kana hidhataa jiru. Ana qofa miti jedhe surree kana hidhataa jiru isa warra hundi. Abbaa warraana ta'ee si ta'ee immoo wallaalame mana kana keessatti. Amma ati sammuu kee boqochiifachaa jirta sirmayyuu. Waan dhimma kan koos wanti si dubbisu hin jiru. Eessa baxxee, eessan baatee, eessan galtee anas natti hima. Taanaanis amma siin ba'ee achiin galee yaabbadhee dhiisee wanti galtu hin jiru jettee mitiidha. Edda akkas ta'e jechuudha. Anis bakka bu'een ba'ee bakka bu'ee galee. Si jedha namatti. Kanaafuu atillee wanti anarra si dubbisu. Viidiyoo immoo waan fedhillee yoo ta'e hojjetu. Har'as boru si nama hojjeta. Sirkii kanas jalaa qabsa. Sirkii ati viidiyoo ittiin hojjetu tokkitti ammaan si jalaa daa. Daagi kanaa rakkoo qaba. Ishuma mee waan inni jeeta ta'ee miidiyaa dhaqxeetti madda ta'ee waan ati gootu laalaa. Kanaan guyyaa har'aa qabee viidiyoo tokko miti sagalee kee tokko dhaga'uu barbaada. Waa'ee koo achuma bakka jirutti dhaabite waa'ee dhimma jiru jireenya keetii. Kun waan dhimma jiru jireenya kiyyaati bara. Waan dhimma namaa keessa hin galle bara. Kun dhimma namaa keessa hin galle. Seera jettee tolee siin jedhe gaafee jettee tolee siin jedhe amma immoo miidiyaarra deemnuu achi si hafee namni siif haa dhaga'u. Maali namni dhaga'een kamtu jira? Beeksisaa jirtaa? Namni dhaga'een kamtu. Promooshinii jettaa? Surmataa. Ani sitti mee kanaan booda. Anumaa waan hin dhiisu qabu deemara. Maqaan koo tokkicha duraatis itti murtee sammuu kee boqochiifachuu baate miti. Anis immoo waan kana hojii kana dhiisu. Ati sammuu kee achumatti boqochiifadhu anis viidiyoo koo hojjechuu hin dhiisu. Yeroo hundas dhuftee nan caqacaqina. Eme salphaadha. Sistiree dhoowwuun nama danda'ama. Kabaja ijoollee fi mucaa dhalattee kanaa malee silaa mana dhoowwa. Kanaan booda viidiyoo tokko arguu hin barbaadu, dhaga'uus hin barbaadu. Ani immoo waa'ee viidiyoo ammaa waan irraa dubbattu qabdu barsiif jedheera. Ammaa waa'ee viidiyoo waan viidiyoo dhattee dhuftee na dhaabii lallaalaa deebi'ee laalaa ammas viidiyoo kana irratti hojjette taanaan isa guyyaa dhumaati dhuma isaa sitti barra. Guyyaa dhumaa viidiyoo narraa dhaabii barbaadde seera iddoo barbaadde deemi seera bira deemi iddoo feete deemi. Isa nan deema isa maal seera bira dhaqii dhiisii ani waan natti himtu. Nan deema isa jechuudha. Isa seeraa ati natti himtu isa kamiyyuu ati natti himtu anumatu hojjeta nan hojjeta. Hojjedha waan barbaadde irratti hojjechuu dandeessi garuu maqaa koo maqaa koo dhooftee wal ilaalta kanaan booda. Barri natti dhufattee Gana video meeqame hojjetu. San buka baqachiifachuu kan ba'ee nyaata.